እንግዲህ አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ ትናንት ብሔራዊ ቤተ መንግስት ከነበረው በኋላ እንግዲህ ዛሬ በጠዋት በራሳ Saganta beekamtii badhaasa garee atileetiksii Itoophiyaa Olompikii Paarisii deebi'eef maasara biyyaalessaatti qophaa'e irratti Leenjisaa Gammadoo Daddafoo badhaasni didanii jiru ijoo dubbistee jira. Leenjisaan maaratoonii kun badhaasa birrii miliyoona 2 pirezidaantii Itoophiyaa Saalewarq Zawudee harka kennameef gammachuu akka hin qabne dubbachuun isaa odeeffannoolee adda addaa ta'ee jira. Akkasumas immoo kallattiilee adda addaatiin yaadonni adda addaa barraa jiranii gara sooshaal miidiyaatiin waan argannee fi waan kiyyeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasumas immoo keessaayyuu yeroo ammaa kanatti gara sooshaal miidiyaa واحد درجة جرا كان نوندما يكلتي دانغر مدولا وميدياتين سمبران غوداف دركم نجرا إدوتين يكله سابودان غوتيتين أورمو جتشوران كمبر رسيته كولونيل درارتو تلوتي غرا فيسبوك شيتين إدوتين يكله سابودان غوتيتين أورمو أثليتين سيفانسان الدنيا تناف سينا هارا أولمبيكي راتي دوبرتين جل كوا ميداليا سدي هم تاتي الدنيا فان كوا تشيفته غلطة ارتشوران غرا فيسبوك شيتين هذا سر ديبو عندك سيفانا شيب سيتجرتي بيا لما فايشة نيزرلاند هنگومسين جيسون سمنا غوتا جدمتين سمنا أدا غدامي فيجرا نيزرلاند وركي كودجا ميداليا وليغلا صدمي أفرين الدنيا رجافا تاتي تمرتله أدتي كبجا سيفانيف غوتي كان أدتي غوتشوران congratulations سينجنة رجابدو تنشوران أثليت درارتو تلودا يار كناس بريستة جرتي يارو تددا مو كلتي دداتين فونه كان نسمران جنوتا akkasumas immoo jiddu-jiddudaanis waan tokko arganne jira abbaan bokkoo lammaffaan bulchiinsa godina addaa saba Oromoo Walloo abbaa Alii Haji Hassan guyyaa kaleessa balaa konkolaataa tasa isaa mudatee lubbuun isaanii darbee jira guyyaa kaleessa Finfinnee irraa gara Walloo osoo deemaa jiran magaalaa Kombolchaatti konkolaataan ittiin garagaluudhaan lubbuun isaanii darbee jira obbo Alii Haji Hassan godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti abbaa bokkoo ta'uudhaan waggoota 3 darban tajaajilaa turanii jiranii sirna awwaalchisaanii guyyaa kaleessa Walloo magaalaa Sanbateetti raawwatamee jira waan hundaafuu nagaa sin dagannee kan nageeffachaa jirtan gara maddoolaa miidiyaatiin odeessaalee adda addaa kallachii adda addaatiin sassaabanne kan isin biraan geenyudha anis qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti kana qofaa miti akkasumas immoo manni jeneraal Waaqoo guutuu caalbaasiidhaan gurguramuuf akka jedhu maatiin himanii jiranii wantoota kanneen hundumaa kallattiidhaan kan isin biraan geenyudha kallattiidhaan sagantaa keenyatti isin deebisnaa turtii gaarii maddoolaa miidiyaa wajjin akkuma isiniin jennetti keessaayyuu oduu ijoo kan ta'e Leenjisaan maaratoonii badhaasa didanii Gammadoo Daddafoo maal jedhu kan jedhu irratti yaadota adda addaa fuunee isin biraan geenna sagantaa beekamtii badhaasa garee atileetiksii Itoophiyaa Olompikii Paaris irraa deebi'eef maasara biyyaalessaatti qophaa'e irra Leenjisaa Gammadoo Daddafoo badhaasi diduudhaan ijoo dubbii ta'ee jira Leenjisaan maaratoonii kun badhaasa birrii miliyoona 2 pirezidaantii Itoophiyaa Saalewarq Zawudee harkatti kennameef gammachuun akka hin qabne deebisee jira akkasumas immoo mufii agarsiisee jira badhaasni yeroo adda addaatti kennamu gurguddachaa barabaraan atileetiin warqii fide Taamiraat Tolaa birrii miliyoona 7 fi naasa argachuun isaa akkasuma immoo kanneen meetii injifatan Biraanuu Araggaawii fi Tsiggee Dhugumaaf Tigisti Asaffaa tokko isaaniif birrii miliyoona 4 kennameefii jira leenjistoonni kanaan kan Olompikii Paaris Itoophiyaa meedaaliyaa 4 irratti argatetti hirmaataniin akkuma kanaan dura badhaasni kennameefii jira sagantaa televiziyoonii biyyaalessaa irratti kallattiidhaan darbaa ture kanarratti waltajjii fuula ifaa baanii badhaasa kana fudhatan Leenjisaan maaratoonii Gammadoon achis komii isaanii ibsanii jiranii pirezidaantiin keenya nuyi leenjistoonni yeroo dheeraaf dhamaaneerra waan guddaa gooneerra dhamaatii keenya hin madaalu jechuudhaan dubbatee jira ani haala nama gaddisiisuun warqii fi meetii akkasumas dippiloomaa atileetota sadarkaa meedaaliyaa hin seenne argamsiise barana jechuudhaan dubbatee jira jechaadha أنا مليون لما هم الرفسو وانتي في يو اسم مفتشي سبادة بدأ سكو كان نندب سوم بربادة جتشودان وان فمالوس قسم سمات شودا فكا كوبيته دبتة والتجيك أبتي إثيوبيا غريتي كاتشو برزدانتي إثيوبيا منستر آدافي سبورتي قسم برزدانتي كوريا أولمبيكي كان رتي كان قدته أسبة وري أولمبيكي لينجسيتشا دبي في فولا لينجستوتا غامبادو كان مفي عارفي كومين أكر رامولاتو كان دبتة نسجراني kan safuu hin qaban yoo jedhan kaan immoo sirrii godhe jechuudhaan deeggaraa jiru Leenjisoon Gammadoo Daddafoo Taamiraat Tolaa Tigist Asaffaa fi Amaanii Bariisoo dabalatee atileetota garagaraa leenjisuu sadarkaa guddaan gaanii jiru jechaadha wanti Leenjisaan Gammadoo waltajjii guddaa kanarratti akka kana dubbatu dirqee garuu maali kan jedhullee beekuun barbaachisaadha sababa duuba jiru hoo sirriitti hubachuuf BBC'n dubbisee jira akkasumas immoo kalee Paaris ፕሬዝዳንትን ማናገር የለብኝም ማናገር እንደሌለብኝ ስለማቅ
ከዛ በኋላ ተጸጽቼ ጠብቂያቸው ማል ቱሬ ኮሚን ኢጆ ኢሳኒ ከንጀሮሞ ስሪቲ ቤኩን በርባይሳዳ ለኢንሳን ገመሩ ተቆፋ ኮሚ ከን ቱሬ ከን ማሰራ ሞቱማቲ በዳፈማ ቱሬ ረት ከለቲዳን ዱበቲዳ ለኢንሳን አትሌቲ ፊ ሁንደ ኢሳቲፉ ኮንኮላታ በዳሳ ቱረኒ ገሩ አራ ወንተ ጅጅረሜ ፊን ቤኩ jechuudhaanis yaada isaa dabarseera konkolaataan Salamooniif badhaasan yeroo sana gara miliyoona 6 bitamee jira Salamoon Bargaa Olompik Tokyo irratti 10 warqii yeroo injifate konkolaataan badhaafamee jira birriin miliyoona 3 akka badhaasuun yeroo maasaraa mootummaatti kenname ibsee jira waan kana hundaayyuu kallattii adda addaatiin dubbatanii jiran jechaadha namoonni adda addaa leenjistootaas dabalatee hawaasnis hordofaa turan garuu guyyaa har'aa mootu leenjisammaan kun dhiifama pirezidaantii biyyattiitii fi hawaasa biyyaa gaafatee jira dhiifamni an gaafadhe mootu dhiifama koree olompikii miti kan gaafadhe hawaasa biyyaa gaafadhe deeggartootaaf dinqisiifattoota ispoortii atileetiksii biyyaalessaa gaafadhe jechuudhaanis dubbatee jira akkuma argaa jirtanitti wanti inni irraa komii qabu hawaasa biyyattii osoo hin taane pirezidaantii biyyattii osoo hin taane qaama biyya bulchaa jiru osoo hin taane federeeshinii olompikii biyyattiirra rakkoo akka qabu ifaan ifatti dubbachuu baatullee yaanni isaa garas akka ta'e namoonni adda addaas barreessaarani fuula isaa irraayis kan hubanne nama jaalala biyya kiyyaaf qabudha qarshii miliyoonni 2 sun nama daaltu jechuun kiyya qarshii tuffadheeti miti kan jedhudha yaanni isaa kan dubbachaa ture jechaadha akkasuma immoo namoonni adda addaas yaada isaa kana hedduu deeggaranii jirani keessaayyuu olompikii bara kanaa keessatti rakkoon gurguddaan jiraachuu wal qabatee miirri atileetotaas armaan duraarraa gadi bu'uu isaatii wal qabatee hubannoo dhabiinsarraa wantoonni tokko tokko hedduun taa'amanii jirani kana wal qabatee leenjisaan kunis komisa akka pirezidaantii biyyattiitiif yookaan immoo hawaasa biyyattiitiif hin qabne agarsiisee jira jechaadha kun waan yaadatamuu qabudha hawaasnis waan beekuu qabu jechuudhaan dubbatee jira odeessa keenya gama biraatti hoggaa isin deebisnu immoo akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaalletti keessaayyuu sooshaal miidiyaa irratti wanti argaa jirru maatiin koloneel jeneraal Waaqoo Guutuu caalbaasiidhaan manni isaa akka gurguramuuf jedhu maatiin himanii jiranii manni jeneraal Waaqoo Guutuu idaa baankiin qabamuu caalbaasiidhaan dhiyaachuu haati manaa jeneraal Waaqoo Guutuu adde Haliimaa Alii Turtii qubeetii fi waliin taasisaniin himanii jiranii ilmi isaanii keessaa tokko mana qabsiisuun hojiif jecha birrii miliyoona 7 baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa liqeeffachuun kan himatan haati manaa jeneraal Waaqoo Guutuu birrii miliyoona 2.5 deebisuus kanaaf deebisuu hin dandeenye jechuudhaan dubbatanii jiran jechaan mallaqni kun deebuu dhabuun hordofee baankiin caalbaasii mana irratti baasee jira jechuudhaanis dubbatanii jiran jeneraal Waaqoo Guutuu qabeenya hin horanne qabeenyi isaa ummata isaatii fi qabsoo ummata Oromooti jechuudhaan ummata Oromooti nu dhiisee nu biraa boqotee jechuudhaan maatiin isaanii jechoota garaagaraa nyaattee dubbachaa jiru ummanni Oromoo bal'aan manni kun akka hin gurguramneef deeggarsa akka taasisaniif adde Haliimaa Alii waamicha godhanii jiranii akkasumas immoo abbaan bokkuu bulchiinsa godina addaa saba Oromoo Walloo obbo Aliyyi Haajii Hasan guyyaa kaleessa balaa konkolaataatiin darbuu isaaniis yaadachiifneerra odeessota biroo ammoo duuka buunee kan isin biraan geennu ta'a odeessa kennaadhaas marra goolabnee jira kan isin wajjin ture falmataa roorrooti. Keessaayyuu waa'ee atileetiksiitiin wal qabatee leenjisaan Gammadaa Daddafoo guyyaa kaleessaa dheekkammii isaan dhageessanii wal qabatee namoonni adda addaa holola siyaasaa garagaraatiif kallattii adda addaatiin keessaayyuu warroonni diina Oromoo fi Oromiyaa ta'an kallattii adda addaatiin yaadota isaanii wal harkaa fuudhuudhaan gara sooshaal miidiyaatiin dhimmoota adda addaatiif itti ba'aa jira. Oromoon immoo dhimmoota akkasiisan fageenya irra dhaabbatee ofirraa qolachuu danda'u qaba. Komii dhiyeeffachuun lakki biyyaafis yookaan mootu ilaalcha addaa qabaachuun osoo hin taane akka nam tokkootti akka nama biyya sanii fi atileetota keenya fayyadaa jiruu fi akkasuma jijjiirama fageenya irra dhaabbannee ilaaluu qabna keessaayyuu dhuguma dubbachuuf keessaayyuu garee atileetiksii Itoophiyaa bara kanaa keessatti gareen jilli maaratooniidha. Seenaa addaa gonfatee jira keessaayyuu atileet Maratolaatii wal qabatee akkasuma immoo siisaay hojiileen isaan dalagan hojii ajaa'ibsiisoo ardima Afrikaatiif illee hojii dansaadha. Asiin duras kallattii adda addaatiin maaratoonii irratti hirmaachuudhaan qabxiin gurguddaan dhufee jira. Hanqinnoonni jiran yoo jiraati keessaayyuu meetira 5,000 fi 10,000 irratti sanuyyuu hanqinna federeeshinii keessatti uumameen haalli tokko tokko shifti ta'ee jira jechaadha. Kanaaf kuni atileetota keenya burjaajessuun qabu akkasumas immoo diinota keenyaaf karaa banuun qabnu atileet Gammadoo Daddafoo gaafiin gaafates gungummii duwwaa gungumuu irratti bifa walaba ta'een gaafatee jira. Gaafii gaafate kanaaf ammoo irra deebi'ee dhiifama gaafatee jira. Namoonni dhiifama inni gaafachuu isaatii wal qabatee kallattii adda addaatiin holola adda addaatti fayyadamaa jirtan ammoo irraa qusadhaa dhiifama gaafachuun hayyummaadha.
wayyooma wallooma kanaaf dhuguma dubbachuuf Leenjisaan garichaa guyyaa har'aas hawaasa lammii biyya Itoophiyaatiif sabaaf lammii biyyattiitiif dogoggora dalageef dhiifama akkasuma mootu pirezidaantii biyyattii kan ta'an Sableworq Zawudeetiin dhiifama jechuu danda'ee jira. Kaleessas ennaa dubbachaa turetti pirezidaantii biyyattiitiif dhiifama yoonaaf gootan jechuudhaan dubbataa ture jechaadha. Kanaan wal qabatee immoo amman tanatti ajandaa siyaasaatiif kallattii adda addaatiin keessaayyuu bololli siyaasaa biyya keenya keessatti namoonni keessaayyuu diina Oromoota yeroo hedduu wantoota akkanaa kanatti fayyadamuudhaan Oromoo fi Oromiyaa irratti duula geggeessan waan taateef nuti akka ilmaan Oromootti gara sooshaal miidiyaatiin rakkooleen akkasii ennaa dhufan dhaabbannee ilaaluu barbaachisaa. Akkasumas immoo Leenjisaan kun leenjisaa gatii gurguddaa kafaleedha. Of duratti mootu waan guddaa akka dalagamu abdiin guddaan akka jiru namoonni hedduunis kallattii adda addaatiin dubbachaa turan. Walumaa galatti Leenjisaan kun dhiifama gaafachuun isaa hawaasa biyyattii sababa lammii biyyattiis gammachiisee jira. Dadhabbii isaas kan keessatti dadhabe federeeshiniin biyyattiis waa hedduu akka mijeessus abdii qabna jechuudhaan namoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin yaada isaanii dabarfachaa jiran jechaadha. Kanumaa fi nutis yaadota adda addaa fuunee yaadota keessaayyuu gara sooshaal miidiyaatiin arganne kamtu hawaasa kanaaf ta'a kamtu saba kanaaf ta'a akkasuma dhageeffattoota madda olaanoo miidiyaatiif yaada kamtu barbaachisaa kan jiru jiddu galeessa godhachuudhaan dubbachaa jirra. Dhuguma dubbachuudhaaf walumaa galatti garee poolisii Oromiyaa keessaayyuu poolisii Oromiyaa hedduun galateeffachuun barbaadna. Guyyaa kaleessaa sagantaa haala addaatiin haala armaan duraa irraa keessaayyuu atileetota keenya Taamiraat Tolaatiif Ittigistaa Asaffaa dabalatee jechaadha. Sadarkaa koomaandarummaa irraa sadarkaalee adda addaatti ol guddisanii jiranii hojiin akkasii kun hojii nama boonsuudha. Kanaaf walumaa galatti jiila artiistoota jiila atileetota Oromoo fi akkasuma biyya keenyaatiif gara madda olaanoo miidiyaatiin bagga gammaddanii bagga gammanne jechuun hin barbaanna. Gammachuun kun gammachuu keenya hundaa gammachuun kun gammachuu walooma biyyaa fi biyyoomaa waan ta'eef dhuguma dubbachuuf armaan dura carraalee akkasii kanneen hin argamne waan taateef carraa atileetonni keenya keessaayyuu yeroo ammaa kanatti rakkoo hedduu bira darbuudhaan sadarkaa adda addaa keessa darbuudhaan sadarkaa kanarra gaan kan akka jabeeffatan dhaammachaa sagantaa keenya irraa sirra goolabna madda olaanoo miidiyaa wajjin warroon turtan hundi keessan ulfaadhaa isiniin jenna.